galmoota Smart Adaamaa keessaa tokko kan ta'e Smart Mobility dhugoomsuuf konkolaattota elektirikaan hojjetan babal'isuun barbaachisaa ta'uun ibsame. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa dhaabbata oomisha konkolaataa elektirikii biyyaa Manufacturing PLC fi baankii Gadaa waliin hojjechuuf walii galtee mallatteesse. Tattaaffii mootummaan dinagdee magariisaa babal'isuuf taasisaa jiru magaalichatti lafa qabsiisuuf bulchiinsi magaalaa Adaamaa konkolaattota moofaa kanneen elektirikaan bakka buusuuf dhaabbata oomisha konkolaataa biyyaa waliin walii galtee mallatteessee jira. Kantiibaa itti aanan magaalichaa obbo Nigaatuu Mootummaa galmoota Smart Adaamaa keessaa tokko geejjiba ammayyaa ta'uu himuun magaalichi tajaajila teeknooloojiin deeggarame babal'isuu fi qormaata boba'aa xiqqeessuuf dinagdee magariisaa irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan. Magaalli keenya magaalli Adaamaa magaalaa ammayyooftu magaalaa teeknooloojiidhaan deeggaramaatii jirtu magaalaa kallattii hundaanuu ambaasaadara nageenyas misoomas tokkummaas taateedha jechuudha. Kanaan magaalli keenya magaalli Adaamaa galmootawwan Smart Adaamaa kurnan kanaan dura qaban galmeessuudhaaf hojii guddaadha kan hojjetamaatii jiru. Isa keessaa inni bu'uura ta'ee tajaajila hawaasa keenyaa saffisiisu Smart Mobility dha jechuudha. Inni kun tajaajila hawaasa keenyaa bu'uurarraa magaalaa keenya ammayyeessuu keessatti saffisa tajaajilichaa saffisuu keessatti gahee kan qabu keessa geejjiba jechuudha. Geejjibi bu'uura waan ta'eef magaalaa keenya uwwisa jiruun geejjiba gaafa laallu bara darbe keessatti konkolaattota AIJ wajjin walii gallee konkolaattota ammayyaa ta'an muraasa galchineera. Isa kanaaf immoo tajaajila hawaasa keenyaa itti quufinsa guddaa kan kennaa jiruu fi komii yeroodhaa gara yerootti jiru hir'isaati kan jiru keessa isa kana jechuudha. Dhaabbanni konkolaataa biyyaa oomishaa yeroon barbaadu qabatee magaalicha waliin hojjechuuf murteessuu isaatiifis galateeffatanii jiru. Magaalonni hedduun isaanii keessattuu deddeebisa geejjibaa wajjin wal qabatu sadarkaa ammayyaa ta'etti ce'aniira. Magaalli Adaamaa immoo magaala guddoodha. Magaala qofa osoo hin taane biyya jechuu hin dandeenya. Kanaaf dhaabbanni kunis nus gama keenyan deeggarsa barbaachisuun isaan cinaa dhaabbannee kaampaanii fi baankiin keenya baankii Gadaanis qindoominaan hojjetanii rakkoowwan magaala keenyaa gama geejjibaatiin jiru, deddeebisa ummataatiin jiru, taaksiidhaan jiru, baajaajiidhaan jiru waliigalatti akka nuu furan abdii guddaa qabnaa nutis akka magaalatti isaan cinaa jirra. Hundeessaa dhaabbata oomisha konkolaataa biyyaa obbo Gammachuu Miidhagsaam dhaabbatichi konkolaattota kaargoo abbaa miila sadiin konkolaattota manaa fi deddeebisaa uummataa biyya keessatti hojjechuun gatii fooyya'aan kan dhiyeessan ta'uu himan. Saba seembiliidhaan galchina. Saba seembilii galchina kana ammoo bulchiinsa magaalaa wajjin mari'annee konkolaataan kun asumatti tagaadhama jechuudha. Isa tagaadhamu kanaaf namoota konkolaataa fudhan achumatti guyyaa konkolaataan kun tagaadhamu leenjii kan kennu ta'u kan akka asmaanan isin ibsuu barbaada. Tokko kaargoodha. Kaargoon kan nama kumtaala 10 feetu abbaa gommaa 4ti. Yeroo baay'ee amma kan asitti agartan kan gommaa 3ti. Kunis asumatti saba seembilii ta'a. Gara fuulduraa konkolaataan kun lachuuyyuu warshaa keenya keessatti kan oomishamu jechuudha. Konkolaataan amma gabaarra jiru amma hojiirra jiru maal ta'a kan jedhu yaadna mana keessaa ka'ee jira. Konkolaataan kun nuyi konkolaataan magaalaa Adaamaa keessa jiru baajaajii dabalatee akka nu hubannoo qabutti naannoo 25 oliiti. Konkolaataa kana nu hoggaa tokko keessatti hoggaa lama keessatti konkolaataa kan hunda waliin geenyaa kan jennu karoora hin qabnus. Kan bitachuu danda'u isteeppiidhaan bitachaa akkuma sanitti mooyyuu akkuma duratti mana keessaa ka'eetti konkolaataan kunniin kan magaalaa keessatti hojjechuu danda'u magaalaa keessatti akka hojjetu kan magaalaan ala ba'uu danda'u mooyyuu magaalaan ala akka ba'uudha jechuudha. Konkolaattonni kunneen ammayyaa'oo fi kanneen annisaa elektirikaan socho'an yoo ta'an jiraattonni magaalichaa baankii Gadaatti qusachuun carraa liqii baankicharraa argataniin konkolaattota kanneen gatii madaalawaan akka bitataniifis pirezidaantii itti aanan baankichaa obbo Isheetuu Dheeressaa dhaabbatichaa fi bulchiinsa magaalichaa waliin walii galtee mallatteessanii jiru. Baankiin Gadaa akkuma fattaneen dura kaase kaayyoon dhaabbateef jijjiirama jireenya hawaasaa keessatti gahee isaa taphachuuf waan ta'eef dhaabbata
caasaa isaa keessatti community banking kan jedhu dhaabee jira. Community bankingin hojiin isaanii guddaan leenjii kennuudha. Leenjiin kun leenjii entrepreneurship fi leenjii waa'ee baankiitti, waa'ee qusannaa, waa'ee liqaa wal qabateeti. Isa kana akkuma dura ka'e namoota siin karaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi biyyaadhaan filatamanii dhufanii liqaadha eligible ta'an isaan leenjiin kun kennamaaf jechaadha. Gara liqaatti otoo hin seenin dursinee qusannoo yoo hin jalqabin dursinee leenjii sana kennina. Hubannoo gahaa qabaachuu qaba namni gara liqaa deemee waa biizinesii hojjechuudhaaf.